Akkam jirtu faamilii baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatii walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aatiin immoo akkamittiin kiriiptoo fayyadamuudhaan yookiin immoo USDT fi kooyinii garaagaraa fayyadamuudhaan akkamittiin akka moobaayil kaardii guuttachuu dandeessan bilbila keessan irratti kan isinitti argisiisudha jechuudha. Kan inni isinitti argisiisus appilikeeshinii baayinaansii fayyadamuudhaanidha. Viidiyoon kun akka isinitti tolu abdii nan qaba. Viidiyoo kana yoo jaallattan illee xumurarra subscribe na gootu amma viidiyoo kana like gochuun eegala. Jalqaba baalaansii kiyya ilaaluudhaaf cheekii gochuu qabna. Baalaansii kiyya ilaala jalqaba maal goona? Bakka kana dhufeetiin baalaansii kiyya cheekii godhee walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma argitan baalaansiin kiyya zeeroodha. Kun akkuma argitan 0.01 dha. Simii lama waan hin qabuuf lama isaarraa yoo barbaadan cheekii waliin gochuu dandeenya. Kanarraas akkuma argitan zeeroodha. Homaa tokkollee hin qabu jechuudha. Amma akkamittiin akka kaardii guuttachuu dandeenyu warri baalaansii USDT garaagaraa qabdan USDT 0.05 irraa qabdanii waan guuttachuu dandeessaniif isinitti nan agarsiisa. Baalaansii keessan erga seentanii booddee maal gootu jalqaba gara oliitiin ni dhuftu. Sarara sadii kan qabdu ni jirti. Al tokko ishee ni tuqxu. Ergasii haala kanaatiin isiniif dhufa. Kana booddee maal gootu gara gadiitiin more service kan jedhu ni jirti. Al tokko ishee irratti ni tuqxu. Kana booddee erga irratti tuqxanii booddee maal gootu gara gadii dhufuudhaan filannoowwan kana keessa ni dhuftu. Filannoowwan kana keessatti filannoon hedduun ni jiru. Keessa maal filattu? Pay kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti ni filattu jechuudha. Pay kan jedhu kana yoo dhabdan maal gootu? Bakka kanatti dhuftanii pay jettanii search gochuu ni dandeessu. Bakka kana dhuftu. Kana booddee pay jettanii search gootu. Sorry. Kun akkuma argitan pay jedhee nuuf dhufeera. Kana booddee pay kan jedhu sanarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsu jechuudha. Kana booddee filannoowwan hedduutu jira. Filannoo kana hunda keessa isin guyyaa har'aa kan filattu kan ani isinitti argisiisuu fi akkamittiin moobaayil kaardii guuttannu waan ta'eef moobaayil toop app kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti ni tuqxu. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan lakkoofsa isin ittiin baayinaansii konneektii gootanii banattaniittan isiniif fida jechuudha. Yoo barbaadan fuuldura kanatti mallattoon X waan jirtuuf ishee tuqxanii lakkoofsa bilbilaa jijjiiruu ni dandeessu. Erga lakkoofsa bilbilaa jijjiirtanii booddee neetwoork provider kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan Itiyoo Telekoomii fi Safaariikoom keessa kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Erga filattanii booddee maal gootu? Bakka kanatti kun akkuma argitan maal meeqa akka guuttachuu barbaadan isin gaafata. 0.05 USDT kan qabdu yoo ta'e kaardii abbaa 5 guuttachuu dandeessu. 0.06 yoo qabaattan kaardii abbaa birrii 7 guuttachuu ni dandeessu. Akkuma argitan bakka kana immoo 0.16 yookaan keessaa qabdan ta'e birrii 20 guuttachuu ni dandeessu. Kan biraa yoo barbaadan maal gootu? Bakka kana more kan jettu jettee al tokko ishee irratti ni tuqxu. Kana booddee kaardiiwwan hedduun ni jiru bakka kana keessatti kun akkuma argitan kaardii abbaa meeqa akka guuttachuu barbaadan ni filattu jechuudha. As keessatti kaardiiwwan hedduun ni jiru. Hamma birrii 3,000 ni jiru. Doolaara 21.49 yookaan qabdatte hamma kaardii birrii 3,000 guuttachuu ni dandeessu. Kaardii bichaa immoo osoo hin taane kuufama garaagaraas ittiin bitachuu ni dandeessu. Kuufama garaagaraa bitachuudhaan immoo kun akkuma argitan baandil pilaan kan jedhu bakka kana jira. Weekly voice doolaara tokkootiin daqiiqaa 500 fi SMS 50 bitachuu dandeessu jechuudha. Doolaara tokko yoo kan keessaa qabaatan ta'e akkasumallee doolaara 1.07 yoo keessaa qabaatan daqiiqaa 100 akkasumallee intarneetii GB 2 fi meseejii SMS 20 bitachuu ni dandeessu. Bakka kanaatiin moor gootanillee cheekii gochuu ni dandeessu. Moor yeroo gootan haala kanaatiin ni jira. Haga intinitti illee ni jira jechuudha. Monzilii unlimited ni jira jechuudha. Data unlimited data kan ji'a tokko jechuudha. Ji'a tokkoon doolaara 8.38 kan ji'a tokko firii argachuu dandeessu yookiin immoo doolaara xinnaa kanaatiin kan ji'a tokko guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaatiin guuttachuu ni dandeessu. Ammaan mee kaardii moobaayil kaardii guutan isinitti haa argisiisu. Fakkeenyaaf moobaayiliin bakka kanaatti kaardii birrii 20 guutuu barbaade bakka kanaatti 0.16 kan jedhu ni jira miti. Al tokko isarratti tuquudhaan lakkoofsa bilbilaa kiyya dura guutamee waan jiruuf garuma fuulduraatti konfirm godhee dabarsa.
Kana booddee konfirm kan jettu bakka kana ni jirti. Al tokko nan tuqa. Erga kana booddee piinii kee galchina jedha. Ani piinii waan hin qabuuf piinii kiyya nan galcha. Isin ammoo yookiin ashaaraa bilbila keessanii isin gaafachuu danda'a. Yookiin immoo Google Authenticator Connect gootan isa isin gaafachuu danda'a. Akkasumallee miseejii fi iimeelii miseejii isin gaafachuu danda'a. Kan qabdan ni guuttu jechuudha. Ana amma kun akkuma argitan guuteen jira. Gara fuulduraatti na dabarsaa jechuudha. Nan eegaa haga inni naaf xumurutti. Amma kun akkuma argitan successful naan jedhee jira. Naaf guutame moo hin guutamne isa jedhu immoo mee bilbila kiyya deemeen cheekii godhee waliin ilaallaa jechuudha. Miseejiinis naaf galee jira. Miseejiis waliin ilaalla. Bilbila kiyyarree akkasuma waliin cheekii goona. Kunoo bilbila kiyyarra no jedha. Kun akkuma argitan reefu ergama received 20 birr airtime naan jedha. Kunoo bakka kanaatti cheekii gochuu ni dandeessu jechuudha. Birriin 20 naaf ergame jira. Jalqaba akkuma beektan 0.01 ture kan ani qabu. Birrii 20 gaafa naa guutamu 20.01 kan ani qabu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo baalaansii kiyya deemee cheekii godhee waliin ilaalla jechuudha. Kun akkuma argitan birrii 20 naaf guutamee jira jechuudha. Gaaffii tokko malee yookiin immoo rakkina tokko malee karaa kanaatiin karaa salphaatiin birrii kaardii keessan guuttachuu ni dandeessu. Akkasumallee intarneetii guuttachuu ni dandeessu. Daataa kan ji'a sagalee kan ji'a unlimited guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun akka isin fayyade immoo abdiin qaba. Viidiyoon kun isin fayyade yeroo ta'e chaanalii subscribe, viidiyoo immoo like gochuun nama hunda bira akka ga'u naaf godha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti immoo nagaan naaf tura. Waan isiniif hin galle koomentii jalatti na gaafadhaa. Goodbye.